Maqaan koo Lammii Bayyanaan jedhama. Kanaan dhufee godina Arsii aanaa Lodeetoo Saatiin dhufe. Inshimee Waaqayyo maal siif godhe maal lukaa baata? Waaqayyo waggaa 10 dhukkuba kulaalitii coggaarraa akkasumas halkan dhukkuba dhiyeenya kana keessas immoo dhiibbaa dhiigaa jedhameeti na dhukkubuu qabe. Kana hundarraa dhukkuba kalee dhukkuba coggaarraa dhiibbaa dhiigaatiin waggaa 10 dhukkubde. Mana yaalaa deemtetta? Manni yaalaa tokko na nafne. Gaafa dhattu maal siin jedhu? Kun cirracha qaba jedhu kun immoo infekshinii jedhu waliin galan isaan hunduu doktoroonni jechuudha. Eshi. Bakka hundaa'imman deemaa kun kana jedhe kan biraa jedha. Qoricha waan fudhadhe hundi isaatu naan hojjetu amma fistaalii kanaan guute qoricha jechuudha mana adda addaa irraa. Inni baattee deemtu kun muluun isaa qoricha jechuudha. Qoricha hin hojjetu waan ta'eef kan biraa tan deema. Eshi. Kana kanarraa Waaqayyo bilisa na baase jechuu barbaade. Akkamitti fayyite gara kana dhufte moo nama Waaqayyo sii kadhate moo akkamittiin fayyite dhukkuba kee kanarraa? Yeroo jalqabaatiif bakka hundaa deemee dadhabee caballi si nafne mana warra qaalluutti illee na nafne. Qaallus dhaqxeetta? Dhaqeera. Maal siin jedhu? Hojii harka namaati bilisa si baasa birrii 4,000 fidi jedhee. Eshi. Laatteeree 4,000. Birra 4,000 illee kenneera wantoota bitamu hundaa biteera. Maal bichisiisu isaan? Wanni isaan bitan likkiin qabu caatiin jira baay'eedhaan waan isa marfee limmaan waan isa baay'eedha bakka hin beeku. Eshi. Esuma kana hunda isaa bittee fayyuu hin dandeenye. Isaan tura wajjin deemee bita malee ani waan bitamu hin beeku qarshii bichaa kafaluudha. Eshi. Isa kan biraa immoo ammas isarraa furmaata dhabnaan qeessin biraa gara biraatti immoo gara darba biraan deemtee qarshii 20 kafaliitii achitti sirraa eeggatu naan jedhan harka namaa waan ta'eef. Kanuma hundarraa yoo bakka amma isallee amanuun dadhabee sunuun affayyifne akkamittaan kana kafala jedhee galgala garaa na bokosseera bakka furmaata dhabeetoo bakka ka'ee beenxee ta'uu waan jedhu garaa kiyya kana bakkumatti golgaatti na baase na keessaa. Sittammaata? Na bokkuu siit ture dura zim jedheetum. Bakkumatti bakka na keessaa bade waan na keessaa fudhatee hin beeku. Tole. Bakka na rifadhee. Amma gara kana akkamitti dhufteeti? Amma sawa kanarraa nan gara na dhufeechuu barbaade. Na dhiisee. Amma guyyaa tokko as dhufee waan as dhufu kulaalitiin kiyya baay'ee na dhukkuba deemuu hin danda'u xiqqoo hin deeme. Bakka dandeen deemu hiriyoota kiyya wajjin dandeen deemu waan taa'ee na dhukkuba gara cinaacha kana waggaa 10 hin rafne jechuudha. Kanuma tokkichatti hin rafa malee. Tole. As dhufee warri kulaalitiin keessan isin dhukkubu harka keessan ol qabaa bakka isaan qabadhaati yennaan harka qabadheetumaan amiin jedhe anillee. Dhukkubbii guddaan. Maal jedhu isaanasi? Kulaalitiin isin dhukkuba warri kulaalitiin isin dhukkubu. Kulaatiin keessa warra isin dhukkubu kulaatis qabaate harka keessan ol qabaa bilisa jedhu bilisa jennaan amiin jedhanillee. Kazan dhukkubbii cimaan natti dhagahame. Yeroo san akkas jedhan sana. Kulaatii sun akka malitti na dhukkube. Tole. Kazan gattaa wedeen olis ka'ee bakka akkasuma na dhukkube makiina keessatti dhukkubuun deeme mana wongoo na keessaa bade. Gaafa asii bilisa siin jedhanii deemtu ati bilisa baate. Na keessaa bade bakka ergasanii goona onaan utaalaa naaf fiigaa. Dhibeen tokkoyyuu dhibeen homaatu na keessa jiru. Erga gaafa sanaati yaate nagaadha. Nagaadha. Kaleen keessa dhiibbaan dhiigaas coggaarraanis dhukkubee hin beeku. Dhiibbaan dhiigaa immoo inni gaafa dhiyoo natti dhufe inni gaafa amma qarshii ijaarsa mana kanaatiif akkana jedhaniitu gaafa sanoon dhufu na dhukkubaa jira. Isaan bilisa baahoo jedhan na dhiise innis bakka inni irraa bu'e. Guyyaama sana bilisa baatee jechuudha. Harka keessa walitti rukutaa Waaqayyoof galata fidaa. Atamma ergasii nagaadha. Bilisa baateettaa jechuudha. Bilisa baheera. Mee inni itti baattu kana maaliidhaan? Qorichoota kiniini adda addaati. Kun amma laalasitu. Amma kana waggaa meeqa gidduutti fudhattee? Amma kana. Waggaa 10 fi mana. Waggaa 10 qorichaan taa'aa turte. Kan amma kan bara 2011 malee kun waan hin jiru badeera. Sakaan hin gatte. Kan gateen jira. Kun yoo hojjechuu dide dhiisetumaan kan biraa fudhadha. Kana dhiisetumaan deeme kan biraa mana yemmas galgalas dandeema galgala fudhadhee waan galee galgala namatti sirriitti cima malee waan dhiisu hin jiru. Giruu erga gaafa isaan ati bilisa siin jedhaniiti ati bilisa. Bilisa waan tokko halkanii amma duraan na raffisu amma immoo Waaqayyo hirriibaa na kaasii nan Waaqayyo kadhadha jedheen ganaa salooti ganaan kadhachaa jira ammoo. Amma hirriba sitti buuse. Amma hirriiba natti buuse. Harka keessa walitti buusaa Waaqayyoof galata fidaa. Waaqayyo si haa eebbisu. Qoricha keessa saabii dhaqiitii lafa gaarbeejiitti gati. Ati har'a kaatee nagaan sii ta'eera. Mee harka keessa walitti buusaa Waaqayyoof galata fidaa. Jechuma namni Waaqayyo as dhaabatanii dubbataniin inni
bilisa bahee nan jedhaanis amma warri dhukkubaa jirtan bilisa ba'a.